Waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaa Jaal Laggasaa Wagiif Bobbaa Jaal Elamoo Qilxuu tarkaanfii nyaapharatti fudhatuun injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo ooppireeshinii garaagaraa jalatti qoodamee sosso'aa jiru tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiru beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo ooppireeshinii garaagaraa jalatti qoodamuun baaf lixaa kaabaaf kibba Oromiyaa keessaa sosso'aa jiru Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo galmeessaa jiras jedhe. Haaluma kanaan fulbaanaa 14 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaa Jaal Laggasaa Wagii Wallagga lixaa onaa Ayiraa bakka addaa Malkaa Qilxuu jedhamutti waraana sirii F1 konkolaataa waliin barbadeessu ifoomsee jira. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo Bobbaa Jaal Laggasaa Wagiin godina Horroo Guduruu Wallagga onaa Jimmaa Raareetti fulbaanaa 14 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Onicha waraana mootummaa haleelee miidhaa guddaa qaqqabsiisus beeksisee jira. Gama kibbaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaan Jaal Elamoo Qilxuu guyyaa kaleessa fulbaanaa 14 bara 2021 Gujii lixaa magaalaa Bulee Hora fageenya kiiloomeetira 7 irratti waraana mootummaa irratti haleellaa geggeessuu beeksisee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jirutti kan boonan quuqamaa Oromummaa kan qaban poolisiin humna addaa Oromiyaa 11 Shawaa lixaa onaa Abuna Gindabarat bakka addaa Doggomaa Kibbitii jedhamutti hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa beeksisee jira. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Oromiyaatti geggeessaa jirutti haalan rifate mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa diroonii fayyadamuuf miidhaa dhaqqabsiisuuf akka qophiitti jiru kanneen keessa beekan himaa jiru. Naannoo giddu galeessaa bakka buufata mootummaa biyyattii waan ta'eef sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo kanatti geggeessuu mootummaaf raafama guddaa ta'u kanneen iccitii kana keessa beekan dubbataa jiru. Keessumaa sochiif jabinni waraana bilisummaa Oromoo naannoo lixa Shawaa Abuna Gindabarat haalaan mootummaa yaaddessuuf xiyyeeffannoo haleellaa diroonii kan kaayyeeffate bakka kana ta'uunis beekamee jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoof uummanni onaa kana keessa jiraatan dammaqinsaan akka sossootan jechuun dhaamsi darbee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humna riisaa jedhamuun fudhatamuu yeroo garaagaraatti kaabinootaaf kanneen mootummaaf amanamootaan iddoowwan garaagaraatti jeefamaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan fulbaana 14 bara 2021 ajajaan 50 Abarraa Diroo lixaa Shaggar ona Adaa Bargaa Ganda Ejeree Nagawoo bakka addaa Bookee jedhamutti humna kanaan loltoota isaa waliin tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhateen ajjeefamuu waraanni bilisummaa Oromoo Onichaa beeksisee jira.